isiniif ta'a jedhee mayyaada karaa gabaabaa jechuudha sii galee wanti tokko yoo godhamee dhokatee hin hafuuniin huma ba'aa hin salphattuu hin Bangali qaanu. muna abbaa manaa kootiiti. Abbaan manaa immoo suuraa nama kaafachuu wama jiru. Garuu viidiyoo wayii. Ashamaa jaalatamtootaa fi hordoftoota Abdii Shoo jalatti argamtan jirtu bakka jiraattanii nagaan koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechaa har'a mee qophii addaa wayii qabadhee isinii dhufee jira. Qophiin kiyya qophii sanirraa adda. Akkuma beekamu viidiyoota kanaan dura hojjedhe irraa adda jechuudha. Viidiyoon kun innis maal yoo jettan haala yeroo irratti yeroo ammaa kana keessatti sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota garaagaraa argaa jirra. Ammoo kanarraa adda waan ta'eef waan kanarratti mee wajjin hiriyaa kiyya kanas qabadhee dhufee jira. Hiriyyaan kiyya kunis siif maan jedhama. Mucaa qaxalee kana qabadhee isinii dhufee mee isa wajjin haala yeroo kanarratti mari'anna. Hanga dhumaatti akkan wajjin taatan abdii qaba. Amma kallattimaan viidiyoonis na bira jira jechaadha. Viidiyoon micattii qullaa yookaan baangaalii wajjin salqunnam seeraan alaa yookaan hayyamamaan taane hojjettee viidiyoon isii sooshaal miidiyaa kanarratti faffacaafamee jira. Attaa suuraan isii marti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisaa, baay'ee nama akka nama tokkotti miira keessa nama galchaa. Maaliif kana taate waan jedhu irratti mee yaada walii qoqqoodaatiin waan kana irratti mari'annee jechaadha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti fuftaan abdii qaba. Mee amma karaa Diivmaanitti isin dabarsaa. Baga nagaan dhufte Diiv. Ayyee baga nagaan deeniin sinidhaani. Akkuma beekamu viidiyoon amma sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiruun viidiyoo baay'ee fokkotaa, viidiyoo baay'ee aamilee nama cabsuudhaani. Viidiyoon akkasii osoo obboleettii qabanii viidiyoo kana sooshaal miidiyaa kanarra oofuun baay'ee na azzansiisa akka kootiin. Maaliif yoo jetteen mucaan kun waggaa viidiyoo kana agartuun sooshaal miidiyaa kanarra deemu agartu yaa waan guddaa ofirratti raawwachuu dandeessi. Dammoo immoo waggaa Oromoo waan akkanaa ofirratti oofu waan baay'ee fokkotaadhaan diinni keenya nutti kolfaa, Oromoon safuu qaba. Osoo argitanillee wanta akkana keessaa wal gorfattanii wal sirreeffachuu qabdu malee sooshaal miidiyaa irra baastanii ittiin walitti kolfuun diina keenya gammachiisuun kun baay'ee fokkotaadha akka kootti jechuudhaan. Okay, baay'ee galatoomisin jecha akkuma obboleessi kiyya yookaan hiriyyaan kiyya jedheetti wanti namni tokko biyyarraa bahuuf of jijjiirachuuf jiru tana jijjiiruudhaaf ofiis maatis ta'ee jechuudha. Kaayyoo kana qabatee biyyaa bayaa garuu adeemsa keessa haalli jireenyaa si jijjiiruu danda'a. Kana keessatti micattiin tun dogongoruu dandeetti yookaan jaalalli itti geessuu danda'a. Kun hin qabu. Kanaaf micattiin kun dogongora hojjettee jirti. Seera Oromummaa yookaan aadaa Oromoo cabsitee jirti jechaadha. Kanarratti amma nuti wanti nu ajaa'ibsiise yookaan wanti akka as dura baanee haasofnu kan nu godhe jechuudha. Wanta kanaan dura hin argine jechuudha. Kunis viidiyoo qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon kun baay'ee laaluunuu namatti hin tolu jechaadha. Nama kana namni kun nama kanaan isaaf maluu miti jechuu barbaanneetiin viidiyoo kana anis karaa dhumaa irratti isiniif kaayaa ammas wajjin laalaa kan deemnu ta'a. Mee asumaan viidiyoo kana laalaatumaan wajjin wanta itti irraa dudubbataa deemna. Viidiyoo baay'ee hamaadha. Mee jaalatamtootaa fi hordoftoota keenyaa walitti deebinee jirra. Viidiyoon kun viidiyoo anis amma laala jechuudha. Viidiyoon kun viidiyoo humnaan fedhii ofii irratti raawwataa jira akka amma nu laalletti jechuudha. Nutis akkuma nama kamittuu waan kana jala deemnee hordofuudhaaf dirqamneetiin isin biraan geenne jechuudha.
maal jennaan micatti qashtii tanaa wayita akkanatti waan akkanaa irratti raawwatamu hedduu nama gaddisiisaa. Isiniif dammoo barnoota jedhee yaadaan gara keessatti barnoota isinii ta'a of eeggannoo barbaachisaa isin barbaachisa jechuudha. Of eeggannoodha kun muudannoodha isiniif ammoo muuxannoo jedhee yaada. Kanaafuu mee ati viidiyoo kanarraa maal hubatte? Viidiyoo kanarraa waan hubadheeni abbaa barbaadetti akkuma beekamu jechuudha sii galee jaallachuuf mirga qabdi eerumuudhaaf mirga qabdi mirga guutuu qabdiin namni ajandaa godhatee akka isin mucaa kanarraa haasoo hin qabuun sii galee dammoo waan safuu Oromoo balleessuu waan aadaa Oromoo cabsuu waan aamlee nama cabsuu online irratti ol baasanii sooshaal miidiyaa irratti maxxansuu isaanii akka nama tokkotti baay'ee na gaddisiisan sii galee maaliif yoo jettee namoonni akkasittiin obboleettii qabanii obboleettii isaanii manatti ilaalaa otoo jiranii mucaa kana sooshaal miidiyaa irratti qullaasee qaama qullaasee ol baasuun baay'ee tokko fokkisaadha. Kanaafiyyuu shamarra Oromoo warroota kaanii fi warroota waan akkanaa gochuu bira hin geenyee fi beekumsa ta'anii irraa viidiyoo kanarraa waan baay'ee barattuuni. Akkasumaan viidiyoo kanarraa waan baay'ee barattu fakkeenya isiniif ta'a jedhee mayyaada karaa gabaabaa jechuudha sii galee wanti tokko yoo godhamee dhokatee hin hafuuniin huma ba'aa hin salphattuu hin qaanoftuu. Oromoo waan tokko argattee nama ajandaa barbaaddattiin waan tokko argattee amma sooshaal miidiyaa irra maxxansitii ammuma sheeriidhaan maal baqaa baay'ate jechuudha sii galee maqaan keessa xiraa si fokkisa. Kanaafuu wanta akkasii kanarraa of eeggadhaa shamarri keenyaan isiniin jedha akka kootte jechuudha. Okay, galatoomii diivaa kenna. Akkuma micattiin tunis sagalee wayii YouTuberni Oromoo tokko Mubaarak Musammaa kan jedhamu tokko yeroo ammatti mijattii tana gaafiif deebii godhee ture. Gaafiif deebii kanas wajjumaan laallaa gaafiif deebii isii wajjin godhe kanas ani daawwannee mee isin wajjumaan daawwachuudhaaf waan kanaa mee isin wajjumaan daawwanna. Maal jette mijattiin tuni asirratti waan isin jette wajjin laalaa deemna jechaadha. Viidiyoo isaanii isiillee akkuma argitan jechaadha. Viidiyoo baay'ee nama gaddisiisuu fedhii isiitiin alaa waan akkanaa irratti hojjetee jira. Kunis nama biyyaa osoo hin taane nama lammii biyya biraati jechuudha. Waan akkanaa kan irratti hojjetee jechuu fedhii isiitiin malee osoo isin jechuun afaan Arabiitiin waa'ee ofirraa dhorgaarti na fakkaataa jira. Ofirraa jechuun hayyamaaf hin jirtu na fakkaate. Amma mee amma gaafiif deebii isiin isa wajjin goote ka wajjin daawwannu ta'a. Salaamu alaikum obboleettii keenya. Akkam jirta nagaa keetii obboleettii Jamiila. Sagalee kee xiqqoo si ol nuuf gochuu dandeessaa? Jamiila baangaalee wajjiniin footoon kee antina irra deemaa jira miidiyaa irra deemaa jira. Viidiyoon isin jira jedhu viidiyoo sana hin argine. Akkami dubbiin footoo kuni baangaaliin kun si maali jalqaba? Baangaaliin kun abbaa manaa kootiiti. Abbaan manaa immoo suuraa nama kaafachuu wama jiru. Garuu viidiyoo wayii immoo hin jiru. Xiqqoo wallollee walitti mufannee godinyaa kootti suuraa kana ergeera inni. Kanaaf immoo isiin immoo alagaadhaa yeroo tokko tokko namni walii galee waan fedhe namatti hojjeta. Karuma keessa bahee miidiyaarra bahee malee wanti viidiyoo wayii namni qabu hin jiru. Viidiyoo wayiis immoo wanti waraabame hin jiru. Namni abbaa manaatii wajjin immoo suuraa ka'uun hin ta'usi hin jirusi takkaa yoo jettanis immoo kana natti himuu dandeessan. Namni viidiyoo kana qabus immoo yoo jiraate viidiyoo kana haa maxxansu. Viidiyoo wayii ati baangaalichaa wajjin waraabbatte yookiin immoo waraabamte namichi kunis mujrima gaa erga suuraa kana hiriyoota keetti ergee mujrima. Viidiyoo wayii inni waraabbate hin jiru jetta? Laa wallaahi hin jiru kana kagadheen badaan namni jira jettan immoo gadhiisa maxxansaa. Kanaafannaan immoo akka maqaa footoon kun suuraan kun gara kamiin gadi ba'e obboleettii keenya? Suuraan ati baangaalii wajjin kaate abbaa manaa dhiifama naa godhii baangaalii ta'e jinni haa ta'u abbaa manaa keetiiti. Abbaa manummaan kee isa calluma jedhanii wal fuudhan moo? Isa calluma jedhanii wal fuudhan akkuma kam namni calluma jedhee wal fuudhan inni kaadhuma hidhameetiin itti heerume abbaa manaa kootiiti. Yoo lakkoofsa abbaa kootii barbaadde sitten kenna waltee gaafachuu dandeessa.
lakkoofsa abbaa keetii naa kennitee jennaan walii gaafachuu danda'a akka ni kaasiidhaan. Dawwaltee gaafachuu dandeessa akka abbaa manaa kootii ta'ee fi akka abbaa manaa sobaa ta'e jechuudha. An akkuma shari'aatti itti heerume abbaa manaa kootiiti. Ayyee abbaa manaa keetiiti itti heerumtee sana booda footoo kana eenyutti erge jettee? Godinyaa kootti erge xiqqoo walitti buune isaa walillee jennaan godinyaa koo irratti erge. Viidiyoo waraabame hin jiru jechuudha. Viidiyoo waraabame hin jiru. Soba Abbaan qabaate immoo amaxxansu kana abbaan of biraa qabaate. Abbaan of hirkaa qabu amaxxansu? Amaxxansu eenatu eeyyama godhe eenatu eeyyame. Eessaa bahee maxxannaqa hin jiru atuu hin jiru dhaarta inni hin jedhe. Wanti dubbatan hin jiru sitti nagaamin waa tokko sitti himaan immoo. Jettiin maal jedha arti beektaa dogongoraa miti heerumuun kiyya wanti heerumeef qabaa kanaafis jaaladheetti heerume jaalala jette wanti murteessaan kanaafuu kan awwal itti heerume nama biyya isiiti hin taanee fi ofirraa dhiistee nama lammii biyya biraa yookaan baangladesh heerumtee nama kana wajjin jiraataa turte jecha aga waggaa lama akkas haasa'u jirti. Aga waggaa lama akkas wajjin jiraattee namni walitti guyyaa keessa waluma bu'a. Kanaaf guyyaa keessa walitti bu'an wal lolanii turanii viidiyoo yookaan fatoo hiriyyaa isiitti erguudhaan inni isiidhaan wal lole kun jechuudha abbaan manaa isii hiriyyaa isiitti erguudhaan kanaaf hiriyyaan isiidha immoo osoo waan kana hin hubatin jireenya namaa jechuun bultii namaa keessa galuudhaan daftee yookaan feesbuukaa sooshaal miidiyaa irra laxxaftee jechuudha waan kana silaa isiin obsitee taragaaggaatee waan kana sirritti akka bultii taate yaaddee waan kana dhaabuu qabdi jennaan isin dammoo feesbuuka irratti yookaan sooshaali gargaraa irratti laxxaftee waan kana hamilee isii cabsuuf akkasii waan biraa yaaddu gochuudhaaf waan kana goote jechuudha hiriyyaan isii. Haa ta'u garuu isin asirra maal jechaarti kana gochuun kiyya wama nama wajjin jiran yookaan abbaa fi haadha manaatiif abbaan manaa wama waliin gootu wajjin godhe. Kanaaf dammoo viidiyoon wanti jiru hin jiru kuni fatoodha. Fatoon dammoo abbaa manaatiif haati manaa kan waliin ka'anii. Haa ta'uuti kuni ana waan na gaddisiisu hin qabu abbaan manaa kiyyaatti waan akkanaa goosise. Garuu anaaf abbaan manaa kiyyaa walitti deebinee jirra. Namni akkanumaan haasa'u jira. Jaalala keenya akkuma duraanitti haaromsinee jiraataa jirra jetti. Hanga ammaa kanuma dubbataa jirti akkuma isinis argaa jirtan jechuudha. Kanaafuu wanti maali beektanii yara keenya waan tokko jarjaranii osoo waan tokko jarjaranii zim jedhanii osoo waan hubatiin akka arganuuf godhuun kana jechaadha. Isaan walitti deebi'anii jireenya ofii jiraatanii isiin akkana goote kun jechuudha qaanofteerti nama birattis nama san birattis jechuudha. Mucaanis uummata akka hin goonee fi haadha manaa ofii deeffateera wajjin jiraataa jecha. Garuu asirratti wanti nu laaluu qabnu sabaan jechuu yookaan jaalalli kun beektanii hireedha. Ani ebeluu irratti heeruman jenne isin garuu jaalalatti geesse kaayyoon biyya keessatti heerumuu biyya kana keessatti heerumuu hin qabdu turte laakiin heerumte bes jireenya ofii jiraataa jirti namni immoo wal lola walitti sin araarama kana beekuu qabna. Jarjaranii waan tokko nama tokko waan tokko sammuu isaa miidhuu mannaa obsaniituma taragaaggaanii yoo danda'ame araarsuudha malee kana keessa galanii uummatas jechuun of xureessuun barbaachisaa miti. Ati asirratti meemaa yaadni ati qabdu maali? Yaadan qabu ijoollee warroota sooshaal miidiyaa kanarra oofaa jiraniin viidiyoo kana gamasumaanii dhaamsu koo dhaabaa wanta kana warri feesbuukii keessan jalatti illee yuutuubii keessa irratti illee gadhiisanii jirtanii viidiyoo isee ofirraa balleessaa inni dhaaniin akka yaada kootichi jechuudha sii galee viidiyoon kun natti hin tolleen sii galee takkaan ganna darbuu dideeniin maaliif akkamittiin shamara Oromoo tokko kam godhamte akkamittiin utoo obboleettii qabanii viidiyoo obboleettii isaanii usuma rakkoon kun jiraate iyyuu yaa'u keessaa wal dheekkamanii wal gorfatanii wal sirreeffachuu qabu malee viidiyoo kana wal irratti dalaguu qabu jedhee yaaduun sii galee waan fokkotaadhaaniin. Kanaafuu footoo mucaa kanaa viidiyoo mucaa kanaa warri sheer gochaa jirtanii warri poost gochaa jirtanii dhaabaa maxxansa kanarraa irraa dhaabaa warri maxxansanii illee balleessaan jedhan akka gama kootti jechuudha sii galee akka dhuunfaa kiyyaatti kuniini. Galatoomii jaalatamtootaatii hordoftoota warroonni hangammaa nu daawwataa jirtan
Galanni keessan guddaa jecha akkuma sagantaan kiyya akkuma beektan sagantaan kiyya wantoota nama bashannansiisan qabadhee isin biraan kan ga'u turedha. Har'a garuu wanti kun na dirqamsiiseetiniin mee isin biraan ga'a jedhee yaadee ture. Kanaafuu sagantaan kiyya har'aa kana fakkaataa sagantaa kiyya kanas warraa barattan jedhee abdii qaba. Kuni barnootaaf kan waan as irratti isinii laxxafeef jechaadha. Kanaafuu haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa keessanuu turaa isiniin jecha. Hayyee achumarra YouTube Abdii Show. Abdii Show subscribe like share gochuudhaan